Ashamaa harka fuunee akkam jirtu jaalatamtoota dhaggeeffattoota chaanalii keenyaa. Kun Odaa Tekiidha. Odaa Tekiin barnoota teekinooloojii gaggabaabaa qabatee kan yeroo hunda isinii dhiyaatu hadhallee barnoota gabaabaa tokko qabadhee isinii dhufee jira. Kanaaf subscribe, like, share godhaa nu jajjabeessaa isiniin jecha. Barnoonni kiyya immoo koodii fayyadamnee yeroo namni nutti bilbilu akkamitti akka masmarri keenya qabame jedhu akka itti taasisnudha. Yeroo namni tokko nu bilbilee nama sanirraa kaasuu hin barbaanneef yookaan biizii taanee akka nuuf bilbilamuu hin barbaannetti bilbila keenya off gochuu irraa akka masmar sila tajaajee yookaan xirrii astalaallifee nu nama biraatiin jedhu yoo barbaanne koodii fayyadamnee akkas gochuu dandeenya jechuudha. Akkam goone kan jedhuuf ammoo call contact yookaan isattiin bilbilamu kana tunnaa jechuudha. San booda immoo star 21 star 9 24 riqicha tunnee bilbilaa jechuudha. Call forwarding registration was successful jedha. Kan jechuun yeroo namni nutti yaalu sararri keenya xirrii astalaallifee nuu jedha. Kana jechuun namni sun haasaa jiraachuu keenya waan yaaduuf deddeebi'ee yaalii nu rakkisu yookaan ammoo yoo cufnee lakkoofsi nama sanii hin waamu jedhee namni sun ammoo waan an bilbilaaf jedheef cufata jedhee isinitti aaruu danda'a. Malli kun ammoo cufuurra mala filatamaadha. Kun nu milkaa'uu isaa akkamitti beekna? Tokko misejjii asitti agarre kana san ta'uu baannaan notification isaa barreeffama gara gubbaatti ba'u kana ilaallee mirkaneeffannaa jechuudha. Yeroo kana goonetti yeroo barbaannetti ofii keenya deebisnee akka bilbilli keenya waamu gochuu yeroo barbaannus koodii fayyadamna. Riqicha 21 riqicha goonee bilbila. San booda call forwarding service has been disabled jedha. Kana jechuun yeroo barbaannetti nuuf bilbilamuu danda'a. Koodiin kun koodii baay'ee bareedaadha. Mala baay'ee filatamaadha. Namni nu bilbilee bilbilli keenya immoo xirraa hin qabbilim jechuu irraa xirrii astalaallifee nu yoo jedhee irra filatamaa natti fakkaata. Kanaaf koodii kana itti fayyadamaadha. I'm sure 100% hojjeta. Kanaaf akka itti fayyadamtan isiniin jedha. Yaada yoo qabaattan koomentii jalaan nu barreessaa. Yoo isinitti hin tolle dislike godhaa. Yoo isinitti tolle ammoo like godhaa. Achumaan Odaa Tekii subscribe godhaa jajjabeessaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffattaniif ulfaataa galatoomaa.